Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Qaasim Show jira jirtu bakkuma jirtan nageenyi kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha har'aan tana akkaataa viidiyoo ittiin hojjettan isin garsiisa. Warroonni haaraa taatanii gama YouTube chaanalii dhuftanii fi warroonni booda gama YouTube chaanalii dhufuu deemtan yookiin barbaaddan irraa fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Kanaafuu warroonni na jalatti argamtan sheer gochuudhaan hiriyoota teessanii dabarsaa. Namoonni keenya yeroo baay'ee waan biraa irratti xiyyeeffatanii barsiisan malee waan akkanaa kana nama barsiisu waan hin agarree fi isinis namni hedduun akkana gaafattanii fi walii keessan wal gaafattan waan argee fi isin garsiisuudhaaf dhufe hammum dandame tokkoon wal yaada yookiin wal barsiisuun barbaachisaadha. Kanaafuu barnoonni har'a qabadhee dhiyaadheetti osoo hin dabarin YouTube chaanalii kiyya warroonni subscribe hin goone subscribe gochuudhaan maatii Qaasim Show ta'a. Warroonni subscribe comment like gootanii na jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jecha amma gama YouTube chaanalii kiyyaa isin akkaataa subscribe warroonni hin beeknetti godhan isin garsiisa. Na wajjin tura. Okay, search yeroo gootan Qaasim Show jettanii sarchii yeroo gootan akkanattiin yoo isinii bahe akkana irra dhukaaftanii profaayilii irratti keessa seentan amma yeroo keessa seentan subscribe iddoo jettu diimaa tana irratti dhukaastan akkanattiin isinii dhufeetiin jira. Yeroo akkana isinii dhufe mallattoo bilbila tana irratti dhukaastanii ishee tokkoffaa kana ol tan jettu irratti dhukaastan jechuudha. Haala kanaan dhukaastanii viidiyoo kiyyas daawwachuu barbaadan videos iddoo jettu tana irratti dhukaaftan. Haala kanaan viidiyoon an gad lakkise isinii bahuu danda'a. Haala kanaan subscribe gochuudhaan walaa jajjabeessinu waan an gadhiisus wanta isin fayyadu akka irraa fayyadamtan akka wal jajjabeessinu kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Amma gara barnootaatii isin deebisa. Haala kanaan deebineetiin jira gama barnootaatiitti. Viidiyoo gabbuuftanii akkuma daawunloodii gaggootaniin fiddanii YouTube chaanalii keessan irratti gallakkiftan copyrightii akka isinitti hin taane isin garsiisuu barbaada. Garuu viidiyoo ufii mataa keessanii itti yaaddanii osoo hojjettanii irra bareedaadha. Viidiyoo namaa gallakkisuu yookiin gadhiisuu irra isiniin jechuu barbaada daawwattoota Qaasim Show fi akkasumas ilmaan Oromoodha. Akkaataa YouTube chaanalii irratti viidiyoo namaa gabbuuftan akka copyrightii isin irratti hin taanee fi viidiyoo itti hojjettan isin garsiisa. Na wajjin tura hordoftoota Qaasim Show. Garuu hin deebinaa na biraa isiniin jedha. Kanaafuu aappii oriijinaala kana fayyadamne waan feete hojjechuu dandeenya. Aappiin kun Google Chrome keessaa gabbuufachuu qabdan malee kan Play Store oriijinaalaa miti. Aappiin viidiyoo hojjetu kan maastariidha. Aappicha kana keessa seennee isin garsiisa. Na wajjin turaa isiniin jedha. Yeroo keessa seennee haala kanaan isinii baha. Haala kanaan yoo inni isinii bahe bakka eda'u kana irratti dhukaastan. Ammas akkana isinii baheetiin jira. Gubbaa irratti project jedha. Project bootaa jedhu tana dhiistanii sunis seenuu dandeessanii waa hedduu isin gaafata. Maalii fi ifaajee yookiin itti xaartanii kanaafuu asumaan seenna jalaan. Okay, seenneetiin jirra. Haala kanaan erga seennee booda miidiyaa iddoo jettu tana irratti dhukaasna. Miidiyaa irratti yoo dhukaasne haala kanaan isinii baha. Amma viidiyoo kana filadha. Ka barbaaddan keessa filattanii jettanii an kana filadhee jira. Dhufee jira as keessa. Right. Dhukaasna ammas irratti dhukaafna gama boodaatitti naa dhufuu jechuudha. Okay, dhiifama xiqqoon ture. Okay, amma viidiyoo kana irraa muree isin garsiisa. Gara barbaadu irraa mureetii isin garsiisa. Okay.
asitti irraa murume. Yeroo irraa muruu barbaanne irratti dhukaafnaa jechuudha. Irra gadhooftani harka keessanii yeroo irratti amma irratti dhoofneetiin hin jiru, amma irra dhoofna. Kunoo sarara bulee kana isinii fida. Yeroo isinii fide maqisii irratti dhooftani irraa muruudhaaf jechuudha. Viidiyoo iddoo barbaadan irraa murtanii iddoo isin barbaachisu qofa itti fayyadamuudhaaf asirratti dhukaafnaa. Dhukaasee jira. Gama bitaa kana yoo dileet gochuu barbaadan gama bitaa kana irratti dhukaastan akkanatti. Lakkii gama mirgaa kana dileet gochuu barbaada yoo jettan gama mirgaa kana irratti dhukaastan. Erga dhukaastanii booda gama harka bitaa kanatti dileet bootaa jettu kun mallattoo dileet jettu kanatu baheetiin jira. Irratti dhukaafne dileet ta'eetiin jira jechuudha. Okay. Okay. Haala kamiin amma viidiyoo nama kanaa jijjiiruu dandeenya? Akkanatti viidiyoo kana oofuuneetiin YouTube chaanalii keenya irratti gadhiifne rakkoo YouTube chaanalii keenya irraan gaha copyright nurratti ta'a. Kanaafuu haala kamiin viidiyoo nama kanaa jijjiiruu dandeenya jechuudha. Viidiyoo nama okay. Laayir iddoo jedhamtu kanarratti dhukaasnaa jechuudha. Haala kanaan an maqaa kiyyaan waan loogoo qabuuf loogoo maqaa kiyyaan hojjetamee yookiin dalagameeru san fidee asirra godhaa jechuudha. Loogicha kana fideetiin jira. Harkaan qabeetiin harka keessanii qabdanii walitti xiqqeessitanii jechuudha. Amma fidee asirra godheetiin jira. Okay. Amma iddoo kanarratti dhukaasa jechuudha. Okay, dhukaasee jira. Amma of taateetiin jirti. On jennaan irra dhukaasne akkana isinii dhufeetiin jira. Haala kanaan yoo barbaadan yookaan dhiiftanii akkanumatti yoo barbaadan gara nachuudha. Akkasii nama akkanumatti haadhiif xiqqoo. Okay. Right jennaan. Haala kanaan kan isinii dhufe kana bitaa mirgaa isaatitti akka viidiyoo wal ga'u isinii. Okay, gamanattis haala kanaa harkiftanii viidiyoo keessa waliin geettanii jechuudha. Erga waliin geettanii raayiteettanii yoo barbaadan akkana isinii haa ta'uuf yookiin akka sossoo'u yoo barbaadan irra dhoofna. Akka sossoo'u barbaadan mallattoolee sadiin kana keessa kana jalqaba ka barbaadan keessaa filattanii irra godhattan. Yaani kanuma irraa godhadhu. Okay. Lammaffaallee kamirraa akka godhadhu asuma isa kanarra godhadheetiin jira. Isin ka barbaadan irra godhattanii jirtu jennaan. Okay, ammallee irra dhukaafna. Sadaffaa kanarratti illee ka argamu. Okay, asirra dhukaasnee jirra. Yoo akka irra godhattanii yookiin hin barbaanne asirra gootan jechuudha. Asirra iddoo kanarra gootan. Lakkii yoo barbaadan keessaa filattanii ka barbaadan irra godhachuu dandeessan. Okay. Okay, ani ka barbaadu ilaalee irra godhadha. Irra godhadheetiin jira. Kana barbaadaa jechuudha. Okay. Akkamiin duuba isaa kanas hoo jijjiiruu barbaachise viidiyoo irratti dhukaasnaa. Amma loogoo isin fiddan kana osoo hin taane viidiyoo irratti dhukaasnaa jechuudha. Viidiyoo irratti yeroo dhukaasnu haala kanaan nu ba'a. Isa jalqabaa irratti argamu kana irratti dhukaasna. Okay, daawwattoota biyya isa kana keessaa filattanii kan barbaadde irraa gochuu dandeessanii kan barreeffamaa adda addaa gochuudhaaf yoo barbaadan haala kanaan irratti barreessuu dandeessanii jechuudha. Kanatti yoo barbaadan akkanatti isin dhufaa kanatti dhufuu danda'a. Barbaadan kana keessaa filattanii isa godhachuu dandeessan. Kanama
duuba deebuu barbaadan kana duuba deebitanii immoo kana filadhaan. Okay, filadheetiin jira haala kanaan nama boodaa kanatti irra dhukaasanii iddoo kanarratti Qaasim Show haa jedhu. Qaasim Show subscribe Qaasim Show dhiisee subscribe godha. Okay, haa irratti dhooftanii kana keessaa filattanii akkaataa barbaadanii qubee isinii barreessuudha. Asirratti dhukaasee kana keessaa filadha. Kana keessaa hin jiru kan filadha. Kan fedhu jechuudha. Asirratti dhukaaseetiin jira amma kana filadhee waan jiru ufduba right godhee ufduba deema. Amma okay jennaan ammas boodaa okay iddoo right jettu sana right goona. Haala kanaan dhufeetiin jira. Kama dhufe kanas xiqqoo qulqulleessuu fi akka sirriitti nu qulqullaa halluu biraa irra godhuudha. Kalara biraa irra godhuudhaaf jechuudha. Amma asirratti dhoofna dhiifama dura asirra dhoofne akkas goone erga kaanee booda asirratti dhukaasnaa jechuudha. Okay, right goone deebinee ammallee irra dhukaasna. Isa sadaffaa filanne lammaffaa kana irra dhukaasna. Lammaffaa kanas akkana goonaa jechuudha. Okay, right jennaan ammallee irra dhukaasnaan dhumanne sadaffaa haala kanaan keessa laallee filanna hin ta'u. Okay, akka ta'u laallee filanna. Ta'een jiru kunis dhiifama. Haala kanaan filanneetiin jirra. Kanaafuu akkaataa kanaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haalaan qulqulleessuu yoo barbaadan waan piraayisii irraa godhachuu dandeessanii. Haala kanaan duuba isaas jijjiirreetiin jirra. Garanaanis maqaa keessan akkana irra godhachuu dandeessanii yoo ittis barreessuu dandeessan. Okay, gama biraatiin immoo hedduu isin barsiisuudhaaf yeroo dheeraa waan natti gaafatuudhaaf kanaafuu salphamatti akka isinii galu abdiin qaba. Kan irraa hafeen isinis yaalii gochuu qabdanii akkamitti asirra subscribe green screen irra kaa'achuu dandeenya jechuu keessaniin hafuu ammas haala kanaan of duuba deebi'ee isin garsiisa. Laayar bootaa jirtu kanarratti miidiyaa jennee subscribe kanarratti dhukaasnaa jechuudha. Okay, asirratti dhukaasnaa. Okay jennaani right. Right jennee deebine subscribe kana as goona jechuudha. Okay. Haala kanaan subscribing keessanis
irra godhattanii waan barbaadan irra godhattanii itti fayyadamuu dandeessanii addaan siisitanii subscribe gochuu yoo barbaadan irra godhachuu yoo barbaadan dhiifama. Haala kanaan ammas irra godhachuu dandeessan jechuudha. Okay, sanbooda asirratti dhukaastanii jechuudha. Ammallee raayiteettanii baadeetiin jiraama. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii kan irraa hafeen isinuu yaalii godhaa isin garsiiseetiin jira. Irraa fayyadamaa, walii sheer godhaa, walaa gargaarru. Kanaafuu akkasinitti toluu abdii qabaa. Warroonni akkaataa ittiin hojjechuu hin beekne kan biraa immoo kan isin argisiisu asirratti dhukaasa. Okay, amma Qaasim Show haa jedhu haala loogoo qabuudhaaf malee asirratti dhukaasanii kalara barbaadan keessaa filattan. Bulee filadheera. Amma immoo asirratti dhooftan irratti dhooftanii qubee barbaadan filattan. Okay, haala kanaan filattanii maqaa keessan kunoo barreessitanii erga barreessitaniin booda asirratti dhukaastanii akka maqaan keessan kun sosocho'u yookiin sosossoo barbaadan haala kanaan erga barreessitaniin booda haala kanaan gama bitaa mirgaattiin illee waliin geessanii viidiyoo keessan akka itti fayyadamtanii asumaan isinii dhaama. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii dammoo kana irra qixxee keessa jiru kana irratti hodhooftan haala kanaan kana isinii bareechise jechuu barbaada. Akkaan amma dalagee loogoo dalagee kanaan loogoo kana daladdanii asirra fiddanii maqaa keessaniin hojjechuu dandeessanii. Kanaafuu akkaataa kanaan irraa fayyadamaa. Kan isinii hin galleessi asuma ufumaa laaltanii itti dabalachuuf dandeessanii. Abbaan cabee ofiittoo ogeessaa jedha Oromoonni. Kanaafuu waan irraa hafeen asii hagatti hangana yoo beektan guyyaadhaan nama galaaf deema. Kanaafuu galatoomaa, horaa bulaa isiniin jecha wal biraa dhaabanne walaa jajjabeessinu. Saba koo nagaatti na jiraadhaa.